Shamar kafuuni kabajamtoota daawwattoota koo nagaa keessanii jirtu nagaa kooti. Guyyaarraa waan bareeda tokko naaggaxxame jechuudha. Namuudate hiriyoonni koo nagaggeessuudhaaf nyaata hojjetanii fidanii jiru. Akkuma argaa jirtan kana waxii diimaa, aybii yookiin immoo ittoo aannanii qayisirii hojjetanii fidanii dhufanii jiru jechuudha nyaachuudhaaf. Kottaatiin faana nyaadhaan isiniin jechuu barbaada. Kun akkuma argaa jirtan kana nyaachuudhaaf qophoofnee jirra jechuudha. Nuti nama sadii nyaachuuf itti qophoofnee jirra jechuudha. Gogorroo afaan naguute barbarreedhaan hojjetame jechuudha. Nagaggeessuudhaaf dhufan jechuudha. Waaqayyo isaan haa eebbisu. Isinis asumaan waan ittiin isiniin jechuu barbaadu daawwattoonni koo kan hin baay'ee isin jaalladhu, kan hin baay'ee isin kabaju. Dhugaa baay'ee tokko naa galatooma hangarraatti kan nafaana turtanii xaba koo hundumaa dallansuu koo hundumaa baattanii amala koo na dandeessanii na wajjiniin turtanii hangarraatti guddaasaa naa galatooma yoon galee ni torkii argadhe dafee gara keessanitti gara miidiyaatti nan deebi'a. Garuu yoon argachuu baadhee hangas nan tura amma gaafa waaqayyo naa miijessutti naan argadha jedhees nan amana. Namoonni biyyarraa moo hojjetu anis immoo dafee nan argadha abdiin qaba kadhannaa naa godhaa boru galgalan deemaa waan ta'eef jechuudha. Kun akkuma argitan kanatti hangasitti biiziidha. Boru galgala sanyu galgalan deema jechuudha yookiin xadduraa galgala hojjaa duraa galgala deema jechuudha. Kanaaf nagaatti naa tura baay'ee sin jaalladha yeroon deemu waan carraa argadhe viidiyoo hojjedhee gadan dhiisa. Kanarraan kana immoo biyya keessaa waan barbaadan akka barbaadanitti waan barbaadan hojjedhee gad isinii dhiisaatti bawaartu isinan jaalladha isinan kabaja hundumti keessan akka adaraa keessan na bukkee dhaabbattan keessuma warra biyya keessaa jajjabeessaa waayifaa bitanitti fayyadamu waan ta'eef isin warri as jirtan keessuma maa tokkotti kanfaltanii waan gaarii hojjedhaa bara keessan guutuu darbaa. Waan gaarii hojjetanii darbuuni waan gaarii hojjetanii kaawwachuuni ofiitii fi namaatiif fi miti isiniin jechuu barbaada. Biddeenni dhiyaatee jira kottaatii nyaadhaan isiniin jechuu barbaada. Baay'ee tokko guddanyoonni kun gammachiisanii jiru. Kunoo viidiyoo keessa galuun barbaanne malee jiru na bukkee jiru jechuudha. Kanaaf akkuma argitan kana nagaggeessuudhaaf hojjetanii ofiif isaaniiti baatanii fidanii asuma hollaadha jechuudha. Nagaggeessuudhaaf hojjetanii fidanii dhufanii. Akkasittiin haala kanaanii jarreen koo manan jiranii akkasittiin nyaachuutti qophoofnee jirra jechuudha. Kottaatii nyaadhaan isiniin jedhaa baay'ee isin jaalladha nagaatti naa tura jedhaa akka nyaadhaa jiru nyaadhaa isti isinii qammasuu qoy waaw barbarreen qammasa dursa jechuudha goggorata afaan naguute. Gaba ilmiya besma